Ambaasaddar Diinaa Muftii waa'ee Eertiraa fi gaafii hulaa galaana Itoophiyaa irratti miidiyaadhaaf yaada kennanii jiru. Itoophiyaatti ji'oota sadeen dabran namoonni miliyoonni takka tuqaa sadii dhibee busaadhaan qabaman. Baankiin addunyaa ajandaa misooma Itoophiyaa guddisuuf deeggarsa taasisaa jira. Barana qormaanni kutaa 12ffaa dhufaa jiru qabiyyee barnootaa kutaa 9 hanga 12tti kan hammatu ta'uun himame. Kanneen matootii oduutii amma bal'ina oduutiin isinitti himaa haa isinitti himu an Rastam Mahmad. Ambaasaddar Diinaa Muftii waa'ee Eertiraa fi gaafii hulaa galaana Itoophiyaa irratti miidiyaadhaaf yaada kennanii jiru. Miseensa koree dhaabbii hariiroo alaa fi dhimma nageenyaa mana marii bakka bu'oota ummataa fi dura ta'aa garee michooma paarlaamaa Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa kan tahan Ambaasaddar Diinaa Muftii turtii miidiyaa waliin taasisaniin Eertiraa waliin waraanatti seenuun fedhii mootummaa fi ummata Itoophiyaa miti ja'an. Haa ta'u malee tuttuqaa fi sochii seera qabeessa hin taane waldhabdee hammeessu jiraatus gama Itoophiyaan fedhii fi qophiin waraanaa akka hin jirre himan. Gaafiin hulaa galaana Itoophiyaa waggoota muraasa dabran keessa gaanfa Afrikaatti akkuma muddama uumee fi ajandaa biyyoota ollaaf addunyaa ta'ee jira. Ambaasaddar Diinaan hulaa galaanaa dhabuun Itoophiyaa diinagdee nageenyaa fi tasgabbii isii irratti qormaata ta'us himan. Kanaas ta'ee san hulaa galaanaa hegeree biyyattiif illee akkaan murteessaa waan ta'eef kana milkeessuuf tattaaffiin karaa nagaa fi dippiloomaasii jalqabamee akka itti fufuus dhaaman. Gaafiin hulaa galaana Itoophiyaa gaafii haqa qabeessa seerri idila addunyaa keeyyanni 1982 kan biyyoonni hulaa galaanaa hin qabne qabeenya kanarraa fayyadamuun akka danda'an kaa'uu nu deeggara jahan Ambaasaddar Diinaan turtii tanan. Itti fufuunis xiyyeeffannoon Itoophiyaa gaafiin kun karaa nagaan kennanii fudhachuu fi waliin guddachuun akka milkaa'udha ja'an. Kanarraa kan hafee fedhiin humnaan biyyoota ollaa kamuu irratti dhiibbaa geessisuu akka hin jirre ibsan. Itoophiyaan yaada kana jalqabumarraa kaastee irra deddeebiin ibsaa turte. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dhimma hulaa galaanaa harkachuu waan hin oolle tahuu eeranii kun kan dhugoomu garuu karaa nagaa fi waliigalteen qofaa akka ta'e ibsuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee haalli kun Soomaaliyaa fi Itoophiyaa jidduutti akkasumas waggoota muraasa as ammoo Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti yaaddoo nageenyaa cimaa uume. Sababa kanaanis Itoophiyaa fi Eertiraan waraanatti seenuu malu sodaan jahuu dabalaa dhufee jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaa baatii fulbanna dabree UN'f barreesseen mootummaan Eertiraa fi gareen TPLF waliin qindaa'uun Itoophiyaa irratti waraana banuuf qophaawaa akka jiran himachuun kan yaadatamudha. Xalayaan ministeera dhimma alaa san Eertiraan gareewwan hidhattoota akka faannoo maallaqaan gargaaruu fi jeequmsa biyya keessatti akka hammaatu taasisuu himata jahufaatan of keessaa qabdu ture. Ambaasaddar Diinaan gama isaaniin yaaddoon jira tuttuqqiin gara walitti bu'insaa geessisuu danda'us jiraachuu mala keessumaa sochiin gama Eertiraatiin seeraan ala taasifamuu akka nageenya biyya keessaa booreessuuf yaaluu ni mul'ata. Haalli kun kan isa baasuu miti kanaaf kana ifattee itti himna jechuudhaan akeeke. Kanaan walqabatee ammoo ejjannoo gama mootummaa Itoophiyaan jiru yaaddoo kana hambisuun lolli akka hin uumamne godhuudha ja'an. Kanarraa kan dabree balaan ummata irratti aggaamamu yoo jiraate mootummaan Itoophiyaa seera qabachiisuuf humnaas itti gaafatamummaas qaba jechuudhaan ibse. Ambaasaddar Diinaan carraawwan hulaa galaanaa kana karaa nagaan argachuun baay'een osoo jiruu wanti gara sanatti isa geessuu akka hin jirrellee ibsan. Gaanfa Afrikaatti waraanni walitti bu'insi waliin sochii garee finciltootaa fi Alshabaab taasisaniin walqabatee waggoota hedduuf nagaaf tasgabbii irraa fagaatee jira. Seenaa keessatti Itoophiyaanuu biyyoota ollaa hedduun walitti bu'uun kan yaadachiisan Ambaasaddar Diinaan bu'aan isaa beelaa fi duubatti hafinsa qofa ta'us ciminaan ibsan. Maraamartoo waraanaa beelaa fi gadadoo keessaa ba'uun barbaachisaadha. Ammatti fedhiin Itoophiyaas ta'ee ummata gaanfa Afrikaa ol kahuudha, wal ta'uudha, rakkoo fi hiyyummaa keessaa ba'uudha jechuun Ambaasaddar Diinaan dubbate.
Itti fufuun qondaallee Itoophiyaa kun ejjannoo gama Itoophiyaan jiru Eertiraas ta'ee biyyoota ollaa kamuu waliin sababa kanaan waraanatti seenuuf fedhii kan hin qabne ta'uu himuun garuu Itoophiyaan gaafii hulaa galaanaa karaa naga'aan gaafattuu itti fuftii ja'an. Dhumarrattis Ambaasaadar Diinaan kan beekamuu qabu Itoophiyaan waraana osoo hin taane waliigalteedhaan hulaa galaanaa arkachuu barbaaddi. Kana hubatanii biyyoonni ollaas kana addunyaas Itoophiyaa gargaaruu qabaa jechuudhaan dhaame. Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa filannoo waliigala biyyattii irratti yaada dhiyeessite. Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa guyyaa filannoo waliigala biyyattii marsaa torbaffaan waxabajjii takka bara 2026 akka gaggeeffamu yaada dhiyeesse. Hooggantoota paartiilee siyaasaa waliin onkololeessa 2025 marii gaggeeffameen boordichi sagantaa kanaaf marii dabalataa hanga gaggeeffamutti fooyya'insaaf banaa kaa'ee jira. Hoogganaan olaanaan paartii siyaasaa marii boordichaa irratti hirmaatee akka himetti boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa sochiin filannoo onkololeessa 30 bara 2025 akka eegaluuf beelamuu fi guyyaan filannoo waxabajjii takka bara 2026 akka ta'u ibsee ja'an. Sagantaan gulaallii jalqabaan dhiyaate kun haala yeroo filannoo fi hanga labsii bu'aa filannootti kan ibsu ta'ullee ibsan. Hooggantuun boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa Meelaat Warqii Haayiluu ibsa gaazexeessitootaaf kenniteen akka himtetti kaayyoon marii kanaa ilaalcha ijoo paartiilee siyaasaa irraa dhufan hammachuu fi yaaddoon isaanii haala iftoomina haqummaa fi amanamummaa qabuun akka ibsatan gochuu akka ta'ee fi dabalataan hubannoo waloo irra ga'uuf kan yaadame tahuu ibsite. Itoophiyaatti ji'oota 3 dabran keessa namoonni miliyoonni takka tuqaa 3 dhibee busaatiin qabamuun ibsame. Itoophiyaatti namoota miliyoona 3.8 ji'oota 3 dabran qorannoo dhibee busaa taasisan keessa namoonni miliyoonni takka tuqaa 3 dhibichaan qabamuu ministeerri fayyaa beeksise. Ministeera fayyaatti hojii gaggeessaa olaanaa kutaa ittisaa fi to'annoo dhibee Dr. Heewot Salamoon tamsaa'inaa fi bal'ina dhibee busaa qorachuun dhibee kana ittisuuf hojiin cimaan hojjetamaa jiraachuu ibsite. Bara bajataa 2017tti aanaalee 177 keessatti keemikaalli akka biifame yaadachiisuun bara kanaas aanaalee 217 fi manneen miliyoona 3 keessatti biifamuuf galteewwan raabsame iddoolee baay'eetti biifame jahan. Bara bajataa kanatti saaphana bookee buusaa miliyoona 13 ol dhibee busaa ittisuuf hawaasa dhaqqabsiisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu odeeffannoon miidiyaalee biyya keessaa irraa argame ni agarsiisa. Haala kanaan walqabatee dhaabbanni fayyaa addunyaa Itoophiyaan talaallii busaa R20 takka Maatiriksi M jedhamu kennuu eegaluun biyyoota Afrikaa talaallii kana hojiirra oolchan 23ffaa ta'uu isii beeksifte. Dabalataan hanga ammaa naannolee dhibeen busaa itti hammaatutti aanaalee 58 keessatti talaalliin kun eegalamuus ibsan. Baankiin addunyaa ajandaa misooma Itoophiyaa guddisuuf deeggarsa faayinaansii fi teeknikaa taasisaa jira. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shideen baankiin addunyaa ajandaa misooma Itoophiyaa guddisuuf deeggarsa faayinaansii fi teeknikaa taasisaa jiraachuu hime. Walga'ii waggaa dhaabbata maallaqa addunyaa fi baankii addunyaa Waashingitanitti gaggeeffamaa jiru cinatti obbo Ahmad Shideen daayireektara bulchiinsa dhimmoota oopereeshinii baankii addunyaa Miis Aanaa Birjirdii waliin mari'atan. Marii isaaniitiin pirojektoota misoomaa hojiilee riiformii hojjetamaa jiranii fi tooftaalee faayinaansii haaraan tumsaa jiran cimsuuf mari'atan. Obbo Ahmad Shideen baankiin addunyaa ajandaa misooma Itoophiyaa guddisuuf gahee olaanaa qabuuf beekamtii kennuun deeggarsa faayinaansii fi teeknikaa taasisaa jiraachuus dinqisiifatan. Baankiin dinagdee Itoophiyaa ammayyeessuu daandilee guddina biroo uumuu hirmaannaa damee dhuunfaa guddisuun carraa hojii uumuu fi sadarkaa jiruu fi jireenyaa fooyyessuuf gaheen qabuus olaanaa tahuu ibsan. Barana qormaanni kutaa 12ffaa dhufaa jiru qabiyyee barnootaa kutaa 9 hanga 12tti kan hammatu ta'uun himame.
Qormaanni kutaa 12 barana qabiyyee kutaa 9 hanga 12 kan of keessatti qabatee hoggaa tahu qoramuudhaaf ammoo waraqaa eenyummaa biyyaalessaa qabaachuun dirqama tahuun ifoome. Qabiyyeen qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2018 kutaa 9ffaa irraa akka eegaluu fi barattoonni waan baratan akka qoraman ministeerri barnootaa beeksise. Itti dabaluunis qormaatichi kutaa 10 hanga 12tti sirna barnootaa haaraa bu'uuraa akka godhatu ibsuun barattoonni, barsiisonni fi qooda fudhattoonni qophii barbaachisaa akka taasisan dhaame. Eegan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media odeeffannoon irraa kana fakkaataa sagantaa biroon hanga walitti deebinu nagayaan nuuf tura.